biyya koo ifiinaa mul'attu hamtuun si Itoophiyaa kan cimu saba sadii Oromoo, Amaaraa, Tigree waggaa 400 wallola sadeeniitu tokko tokko cunqursuu deemutu rakkoodha. Oromoo keessatti sadii jira. Maqaan daamoo Arsii, Wallagga, Shawaadha. Sadeen kun addaan eeguu barbaachisa. Sadeen addaan eeguu. Warra hafe immoo haqa isaanii eeguudha barbaachisa. Kuni barbaachisaadha. Ningi jibe baccarra tanuma agamaami. So Oromoo Oromiyaa akka fakkaatu sadeen wal dura dhaabbatu addaan eeguu warra kaan immoo haqa isaa eeganii wal baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa akkaataan itti naannummaa itti hir'isan Oromoon duruu qabdi. Ni beektanii Oromoon gosa takka keessaa waliin fuutu. Maaliif beektanii waa lamaati. Tokkoffaa waan saayinsiin ammayyaatu irra ga'e namni firri hoggaa ol fuudhe dhukkuba adda addaatiif saaxilamti ilmoon. Lammaffaan laga gamaa fuudhuun gosa biraati irraa fuudhuun walitti bu'iinsa hir'ifteeti firummaa walii tumsa jabeessiti. Akkasini akkasuma dhalannee barra. Sinitti immoo warri Haradiyyaa Tuulama abbaan kiyya Arsii dachi. Isinitti hima. Tuulamni fi Arsii wal fuudhee Hararge keessa guddachuun nama keenyatti waliin dhiyeesse. Gara fuulduraa sooshaal injiinaringii jedhama wanna kun. Hamma danda'ametti walirra tarkaanfatanii fuudhuun amma faashina ta'ee dhufee jira waan bareedaadha. Gosti gamaa gamana wal fuudhuun inkareej godhaa ilmoon ta'isa dubrii keessatti akka heerumu inkareej godhina. Achi fagaatee hafuun bareedaadha. Oromoo keessaa gosa achi fagoodha. Biyya tana yoo qomoo taate immoo Faranjiis Paakistaanis hunda yoo fuudhe bareedaa bira heddummeeffannaa jechuudha. Sooshaal injiinaringii. Lammaffaa gara fuulduraa yeroo dhabe malee leenjii kennamu jira. Hoggansa jaarmaya siyaasaatiifis, hoggansa hawaasaatiifis, dargaggoyyetiifis daayiversitii maaneejmentii irratti sensiitiif akka itti ta'an leenjii kennuun barbaachisaadha. Amma immoo siireesii ta'uun barbaachisaadha. Aangoo murna Oromoo tokko harka waan seenteef murni aangoo qabate sun naannoo tokkotti galee aangoo fitiisuudhaaf naannolee biraa akka hin miine diskirimineet akka hin goone irratti qabsaa'uunii fi aangoon sun Oromoo hunda akka tajaajilutti dirqisiisuun irratti qabsaa'uun akkaataa itti dhaabannu keessaayi. Wanni biraa naannummaa dhaabuu yoo barbaadan taate gandee safara keessanii irratti qabsaa'a. Namni Arsii tokko ka'ee hoggaa Wallagga irratti ushaasha haasa'u hunda caalaa kan nama sana afaan qabuu qabu nama Arsiidhaaf. Gaafa namni Harargee tokko ka'ee nama Arsii irratti afaan dheerate ka dura dhaabbatee isa mormuu qabu nama Harargeedhaaf. Namni Wallaggaa tokko ka'ee hoggaa Arsii maqaa xureesse ka dura dhaabbachuu qabu nama Wallaggaadha. Gandee safara keessanii hidhadhaa. You need to take and contain your village regionals. Maaliif gamaa gamana walitti deemna rakkoo mana keessatti eemarachuun ni danda'ama jechuudha. Kabiraa jaarmeelee hawaasaa afooshaa, jaarmee dargaggoo, jaarmee dubartootaa, jaarmee wal gargaarsaa bifa adda addaatiin ijaaruun dimokiraasii ijaaraa jira jiran. Jaarmeeleen akkasiin ijaaramuun gareen tokkos, naannoon tokkos, amantiin tokkos, qeen tokkos qorii Oromootirraa dhiibamee akka namni humna itti kenna. Discrimination loogiin akka hin taane eemaruu irratti hojii guddaadha qabaa jechuudha. Waggoota dabre kana gara biyya alaatti afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaramuun amala jaarmaya siyaasaa baay'ee jijjiiree jira bara. Gara fuulduraatti illee afooshaa bifa adda addaa, jaarmaya bifa adda addaa, NGO bifa adda addaa ijaaruudhaan loogii irratti qabsaa'uu hoggansa achi keessaa baasanii naannoon hundi gosti hundi waan isiin mala. Qoriin Oromiyaa guddoodha, guddoo miti jiran. Qoriin Oromiyaa guddoodha. Ilmaan Oromoo hundaaf ni geessi. Wanni ilmaan Oromoo safara takkaa wal geessee harkaan kan hundumaa hoggaa nyaattu. Ijoolleen safara biraa immoo hulaa ala teessee titichifirraa dhooftuuf hin jiru. Akkasimi kana irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Alaabaa biyya koo ifiinaa mul'atu.